betul wallahi billahi doangku bade wallahi billahi wallahi dugar berakan never me hundi kesan video tani yon worth tani tringal garu tiktok le ada bunodu defete tingarti ta malif nuti wani vida wal garti tani garte video ngabba to chura malif hatinu gafa gartiftu boda media ratin gabba te tinkan fanne wanta def lal nuti narna gidiyan tikarte mesha te taysan taysin garte kaita wal gartiftan militian warka dufte gabbabne ummata gabbabne nuti narina arrin jiro malla kullah antara tini mala aramiti kona namni garte kameran tele wanti jechura mashini sirra waramne ilma namati sitte asiyat sirra warabsise ifif garte jawwala khetini kamera jawwala kheti tu garte warabe ifif adda qabde gartifte ha wanti garte artanif wonni garte loltanif injirtu jechura yerum ani bar shamarri media gaar jirtu guutun isida wallahi billahi guutun isida jechura dabbo qabdira qasaman billahi video isida jechura ta akkanatti Tuwaatana miti gurraatti takka gaaftanii hin bareeddu gaaftanii filteraan akkana fi goote miliyoonii qalloo tana akkana qaamaan takkaan harkinsa itti wallahi qaamaan takkaan harkinsa akkas goote way ani abadi way yaa Oromoo nama gubanne wallahi billahi way wallahi isin gartarraan tana arraa isin garsiisu malee hin tiimurra tiktookiin kun haa gubatu malee kalli walli shamarran taaniif barnoota hin garsiisina kalaas dhiira hin garsiisina dhiira hin garsiisina kalaas maani qofa isin san yeroo hunda isinumatti himna nuti yeroo hunda isinumatti himna dhiira hin garsiisina yoo barbaadan heeruma yoo barbaadan ijaazaa bu'aa fi sanama hay ummanni kam ta'e yaaki jawwaalaan ayyee garsiifte silaale laalte mee maaltu siidhamame maaltu siidhama waatu naa hidhamatee tati nu yaadame salphinni gartee qaamni kee kagartee dhaabbaan kee si umrii 10 gadii malee si umrii Quran kartem beine ummanni milyoner koy isin gartizu habibach isin gartizu ha isin gartizu wallahi isin gartizu male ndiye marra ani caalani kijiban beeku hibaytanimi isin gartizu male hindiye marra ani kijiban beekulan kijiba fakeisu naguma gartee waan gartee kijiba oofuu hin beekon ani waan ragaa qabatama qaci isi akkana gurbaa maddii akka teessu isi akkana gurbaa marree wannu gootu isi akkana gootu hunda jechuudha akkatti fidee asirratti isin agarsiise irraa ba'a jechuudha yoo adaballee haalli wallee an tiktookii haaraa hin dhufa rakkoo miti okay ani fi takka allaallee namni na laaltan gabbaata wallahi billahi namni na laaltan gabbaata haalli wallee am fuula qiyyaa ungarree fuula qiyyaa harkuun ta'itanii waa malee gartee ayyoon gartisallee gartee kaameraa firraa deebiteetiin fuularraa firraa achi deebisee jechuudha meeshaa bichaa agarsiisaa jechuudha. Dhageeffadha wallahi billahi warri dhiiraa dhageeffadha yoo gartee dubbiin diritti hammattee akkam gootan fuula kaayitanii dhaabbattan. Dira yudan tayra yaaki dira yudan tayra fuula kaitan dai batani meesha bicha gartiftan ha daraw akkanatti kun waggaa meeqa jiraachaa jechuudha shamarran kan dhageeffadha nu gartiiti jaami fuula viidiyoo gidee ta'an adii wajjaa ta'an dhageeffadha yeroo ta'an adii fuula isaa itti baata viidiyoo yeroo ammoo miira kayita galtan fuula kan gartiiteen dhageeffadhu nagartiisi jaami miira kayita galteemi badiin badiidhaami usiiti achumarra qabiif gat kaameraa ifin gartiisin dhageeffadhu ifin gartiisin garsiite tumarraa bayi taakkatti itti dawwalii hojjaa ta'i okay tuni barnoota kiyyachuudha erga garsiisuun garsuu ate wanti haraami tilaayi haraami rabbiitiin yaaditu erga yoo miira kayita galtanii gartee akka taatan dhabdan fuula kayitan hin mul'isina kaameraan qabisin godha
Kunoo amma biiftuu kaameraan qab godheeti akkanatti kunoo mataan kun naga cabee taa'u jira rantanan. Viidiyoo isiniin garsiisa hundi keessan harkaan taaptaap godhaa sheer godhaa isin garseeti yoo naa deebilee rakkoo miti wal garra gaafan tiktook haariyaan dhufe wal garra arra isin garsu malee hin deemuun maaliif obboleetiiti jetanii wajjira dadhan taane. Odoo miidiyaarra jirtu odoo agarsiifteemi gadumaan fidan. Wallahi firii shantu ana firii dhalaa firii shan isii malee jechuudha. Dhalaa asirratti gartee beekamtuu ta'a asirraa geemiidhaaf sadaqaa godhatu guurrattuu gartee asirratti galtee heeruma hirraanfate tana hudduu isiidha jechuudha. Ta'a isii bifan qabne tana meeqaan na bira dhufe jechuudha. Gadiin baasan. Ani gadiin baasaa jechuudha. Sodaa namatti kon qaboon. Ani fi hin garsiisu yoon garsiisallee fuulaan dhokadheetiin garsiisan. Fuulaan dhokadhaa garsiisa. Kadhiiraatillee fuulaan dhokadhu garsiisi. Tan dubartiitillee fuulaan dhokadhu fuula kee inuma mul'itin fuula kee ni duuta malee wallahi billahi yookaan ni qabamtaa miti ni qabamtaa jechuudha. Sheeriin gootanii yoo sheer gootan malee isin hin gartoon. Wallahi ani ilaal keejjiban beeku wallahi jechuun maqaa rabbiiti dhageeffatanii yoon gartee haan warsiisu jettanii hundi keessan sheerii godha. Yookaan ammoo maal hin gartareen an ammoo dhibbatti viidiyoon wastaappiidhaan natti ergamteen na bira jirti. Amantanis amanuu baattanis kijiba maafi. Dhugarra dhaabbannee jechuudha. Dhugarra dhaabbannee waan garree bichaa dubbanna malee waan hin garree naguma xuur hin jennu jechuudha. Okay? Hundi keessan sheer godhaa. Isin garsiiseetiin irra baha. Isin garsiisee kan iskiriinshoo godhatanii iskiriinshoo godhatan. Kan iskiriinshootiin godhanillee kalli walli. Isin garsiisee irra baha. Natti ergin qaawwati. Wabboo kun maali geema maali ergaa yaaki? Kadhattuu haadha ishee yaaki. Wusha ififuun nuti kunoo daabboo takkaa waggaa meeqaa takkaan tuqin tana kunoo kaameraan waraabamee kunoo akka nutti ergamaa olti. Egaa wallaalaadha. Wallaalaan si viidiyoo jala bahe. Wallaaltu aboo maalati ergaa ola kun tahi way maaliifi maalati ergaa ola kun himaraate qoy way dayyuutni yaaki yaa biiftuyyee kana taate biiftuyyee alla biiftuyyee biiftuyyee biiftu aboo qorata wallahi qorataa beekadhu wallahi billaati qorata irratti sirna godha kalbii kana jechuudha. Isa kan michoo miira keessa galchee jechuudha michoo akka malee godhe qorata irratti sheer godhaa hundi gatan. Qorratiin sheer godha qoy. Badaa mataa qallicha mataa qomaatichaa kana yaaki. Isa kan michoo miira keessa galchee jechuudha. Isaan michoo miira keessa galchee gallakkitee miyyoo miira keessa hantee deeyitee waa agarsiifte jechuudha. Isa jechuudha. Isa kan itti gaafatamu qabinumaa isitti aanee isa jechuudha. Miira keessa galcheeti michoo walaloo jeefi akka malee godhee isii keessa galchee kunoo akkana godhe michoo. Michoo akkana nyaate wallahi billahi. Mee shamarran keenya warri ammas jirtan kuni warri gartee qaama keessan nama garsiiftan hin jirtanii wallahi ni jirtan niin kakadha akkam ni jirtan garuu ammoo isin miidiyaa irratti hin beekamne miidiyaa irratti gartee namaan wal duran dhaabbatanii namni isin argu hin jiru garuu ammoo warri amma akka argamu kuni warra gartee bar odoo laal bar akka waan kaameraan hin waraabnetti bari namaa bar akka adda qabdi namaa bar akka adda qabdi namaa la akkatti. Bismillahirrahmanirrahim maali yoo xiqqolleen qaamatu yaaki xiqqolleen qaamatu qoy eega kaameraan kun naqa maa qabaltan wallaan qablina hay akkamiin qabaltan billahi alaikum namni akkami qaama isiidhaa huccuu irraa yaasee eega birrii 500 nyaadhamee birrii 500 kan nyaadhamtan jirtuun kijibini usii deemu jira hattu daabboo itti agarsiifteeti natti ergite akka maallaqa na ergite kaasiin gabbaa taa'ee itti ergite kalba dhalaan yoon bartaniitiin maallaqa itanii ergina ajaan jiru miliyoona 5 eegisaa fiddeedhaati miliyoona 5 ammaan tana yoo lubbuu ta'e gurgurtee fidda miliyoona 5 nyaadhametti jirnuma miliyoona 5 lubbuun teetuun bittu okay eenyu sobdaa miti dhageeffadha amma shamarran keenya if eeggadha viidiyoo yoo nu warsiiseettan yoo sheer gootan isin hin garsiisaa yookaan ammoo wanni isin garsiisu hin jirtu wallahi billahi isin hin garsiisaa yoo isin sheer gootan wallahi billahi garuu qorata ati hojii tee nyaadhu qorata ati hojii tee nyaadhu biiftuu si akkana godhe irra guddaa miira keessa galchiteeti fuula bareedaa kanaan ittichi baatee haay gootee micoo kunoo balbalchitee micoon kunoo paantii xiqqoo gurraatti akka micha firaa qabdi. Wallahi paantii zammoo paantuu matanaati waa'ee mayaa wallahi billahi way ani haabadu takka irraa yaase wallahi billahi takka irraa yaase mii namni akkamitti jawwaalaan takkaan sai dhiirti eenyutu noo irraa waraabdanii maal baaftan
qoy irraa waraabdanii maal baaftan qoy shamarran ani waan takkaan isinitti makka obboleeta keessanitti dhiirtii isin jaalattu qaama agarsiisin jettu maarreen agarsiisin jettu si fuuti yoo laaltees daftee si fuuti baatii lama ol si janaa jennaan miliqi jala si fuudhuun deemu baatii lama ol janaa jennaan jalaa miliqi ammaasis dhiira biyya jirtan hin janaa jennina dhiira biyya amma fakkeenyaaf Kanaadaa fa'aa Dubaay fa'aa teessee Kanaadaatti Suudii fa'aa teessee Kanaadaatti Ameerikaatti hin janaa jennina qaama keessan isin irraa waraabbateeti isin biraa deema waan taateef okay tan isinitti himan hatta agartee biyyuma Arabaa keessa jiraateetu inuma janaa jennina yoo gartee inni tan nama dhugaa ta'ee yoo inni tan na ergime isinii fi namni nu ergettanii isinii fi ergaa na dubbita isinii fi erga ilaaltan laaltaniiti barnoota irraa fudhatan maal godhan hin nyaadhu maal naa guggooteen maal na dabaltii maal narraa irrifti garuu ammoo shamarran biraa akka hin nyaadhamneef shamarran biraa akka gartee ammaas miira keessa galtee hin nyaadhamneef isinitti himuu dhufen abboo caalaa karaa nuti hin cufini karaa isinitti cufuudhaa miti bartuun tuni bari ati ammoo dubartii ati obboleettii ta'e ilaalteetu manii taatira obboleettii ta'e ilaalteetu manii dhiftaati sobaan maqaa nama hin balleessin caalaa no firisha kuni sobaa miti dhibbatti viidiyoo na biratti yoo barbaaddan Facebook irratti isin jalakkitan yoo gartee sobattanii yoo barbaaddan Facebook irratti caalaa Oromoo irratti isin jalakkitan dantaa ta'an ani irraa waraabne ifiif gartee itti waraabne ifiif gartee itti agarsiifte ifiif gartee ifti qayite ani wanti niin gartee ifti qayisuuf hin qabu jechuudha mee shamarran keenya mee warri takkaa wallaahi billaahi daabboo takkaa dhiira garteen beekuu jettu tokko dhayme namni takkaa eegumaan biyya Arabaa tana dhufe daabboo tiyya takkaa dhiiran garsiifnee jettu takka dhaye kootuuti waaditen isuma dhugaa jechuudha kan somne ergadhuuti namni an takkaa gartee daabboo tiyya dhiiran garsiifneettu kootu ergadhuu orteen takkaa jechuudha takkaa hin jirtan mii namni takkaa dhiira takkaa hin garsiifneetu jechuudha suuzii hin garsiifne himmati rabbii si harka hammati hattu yoo rabbi si harke takkaa dhiira hin garsiifnette maashaallah yoommoo garsiiftee jiraatte nyaadhamte naa isin hin jee jirta akkam fayyummaa jirtu sila mujaddii tanallee cinkitanii maal jetta akkamati mudatti saafii keenya nuti hin cinkine kaa duuba daabboo gabbee nuti kaa gidee waa gabbaarree irraa ta'e namni obbolee teenya haa taatu. Bari laali waan tokko dhugaa jiru sitti moon. Awwala jarri kun lamaani feemasii wal godhumaaf wajjin haasawaa qaban malee mucoon tuni beeyta yoo dhugaa taate yoo dhugaa dubbanna ta'e kaa dhugaa barbaaddaa mi'ati. Yaa. Haala kana maqaan taane walirra kaayuun gaafa gartee michootiin tahamuu dide maqaa walitti moggaasuun gaarii miti si galee anamma gara mucoo tanaallee goruuf osoo hin taane silaa osoo dhuguma jiru walitti himanii maqaa wal balleessu osoo hin taane fakkeenya gaafa duraa mallaqa namaa nyaattee deeggaranii takka jedhi. Ayyee. Itti aansee immootu waan gara garaa irratti wal gayaniitiin akkamiin maqaa balleessinaa akkamitti kuffisnaa jedhanii waan yaadamee gadi ba'e malee waan yeroo ammaa deemu kanaatillee keessatti ni beekta jedhee yaada dhugaa dubbachuudhaaf maaliif yeroo ammaa kana footoshooppiin tolee jira intalli tun immoo haala ammaa akka ijoolleen jimmaa jettu kanatti lafarratti haala ammaa jarri jedhan kanan qabdu si galee yoo dhugaa taate jechuudha. Waan amma jedhan kun maqaa balleessa malee waan inni dhugaa keessa hin jiru jaala. Ijoollee jimmaa bichaadhaa akkarratti duraa jirtu. Ijoollee jimmaa qofa mee yoo dhugaa taate mee ijoolleen teenna ta'isiin achitti wajjin jirtu mucattiin tun gartee akka ijoollee sikkoo mandootitti nama waldayyaa keessallee jiru nama garteetiin hin du'aa fi jiru namarraa hafteen qabdu mee dhugaa yoo taate ijoolleen teenna ta'isii wajjin jirtu gabbaatee wanni kun ni jira haa jettu si galee maqaa balleessaadha kun si galee mi. Anamma viidiyoon beektaa wanni kun maqaa balleessaa akka ta'e.
viidiyoo na bira dhuftee garuu gaanii footooshooppii ati jettaan illee gaa natti hin fakkaattu meetitti erga. Maqaa balleessi ta'uu ati akkamitti mirkaneeffatte akkamitti beekte akka maqaa balleessaa ta'e yaani